Ajaja mana murtii raawwachuu irratti rincici poolisiin agarsiisu balaa akkamii qaba? Manni murtii hoo maal gochuu danda'a? Yaada ogeessa seeraa qabna. Dhorkamoo obbo Baqalaa Garbaa fuulleeffannaa keenyaarraati. Baay'ee dhukkubeenyaan mana yaalaa deemee marfee fudhatu akka danda'u ogeessi seeraa fi pirezidantiin duraanii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tashaalaa Barraa BBC'tti himan. Guyyaa kaleessa manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa nama siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaleew akka gadi dhiifaman irra deebiin ajajus poolisiin gadi hin dhiisne. Haaluma wal fakkaatuun namoonni siyaasaa mirga wabiin akka gadi dhiifaman yoo murtaa'u poolisiin gadi dhiisuu diduun mul'ataa ture. Kuni hagam yaaddessaadha akka jedhu gaaffii koo jalqabaa obbo Tashaaleef dhiyeesse. Akka malee yaaddessaadha. Akka ammaa ta'een beeku. Akka ammaa jabana dargii gara 1974 gaafa dargiin naci shibbir jedhee nama ajjeesaa tureyyuu akkas hin taane. Ajajni manni murtii gaafa sanallee kabajamaa ture. Mana murtiin duubattidha nama ajjeesu. Badii amma geessan sana namarraan ga'u malee ajaja mana murtiitiin hin turre. Manni murtii ajaji jennaan raawwatama ajajni mana murtii. Gaafa dargiis hamaa sana jechuudha. Sirna Ihaadig keessattis darbee wanti akkanaa hin ture. Garuu akka ammaa ta'ee hin beeku. Isa faranjoonni unprecedented jedhan sanaan ammaa kun jechuudha. Ta'een beeku wanta akkasii. Mana murtii difaayii gochuun mana murtii waan ajaja harkatti diduun abbootii seeraa ajaja kennan waamanii qoratanii sodaachisanii kunoo namoota gabaasa adda addaa dhageenyu qabatamaadhaanis abbootii seerarraa kan dhageenyu ogeessa seerarraas kan qulqulleeffannee harkaa qabu namnis kan beeku bal'inaan kan gaggeeffamaa jiru akkasii hamaadhaan miilana akkas ta'ee hin beeku. Maalidha balaansaa akkana ta'uunsaa biyya irratti balaan qabu maayini? Yeroo in the short run yeroo ammaa mirga namaatu sarbama bal'inaan gaggeeffamaa jira waan ta'eef jechuudha. In the long run yeroo dheeraa keessa garuu namni waa'een olaantummaa seeraa jedhamu kun waan aadaati. Namni kana booda gara seeraa akka hin deemne godha. Seerarra akka abdii kutatu godha. Seerarra abdii kutatte jennaan sirna seeraa deemsa seerarra namni abdii kutatte jennaan gara mana murtii dhaquun gatii hin qabu jedhee amane jennaan biyyattii sana keessatti anarkizim siivil woor ni jedhamu amala akkasiirraa madda jechuudha. Mootummaan akka mootummaatti wanti inni provide godhu wanti inni uummataaf kennu komodiitiin isaa inni guddaan sirna seera tiksuudha eegsisuudha nageenya eegsisuudha. Kana hin jiru jedhee uummanni amane jennaan balaadha jechuudha. Olaantummaan seeraatti hin jiraatin biyyi jiraachuu hin danda'u. Biyyi kan hundooftu biyyi kan hirkattee dhaabbattu olaantummaa seeraatti seera mootummaan seera baasaa namuu seera sana jala deema. Kana dhabamsiifte jennaan mootummaan akka mootummaatti iyyuu of dhabamsiisee jechuudha. Suusaayidaalisa jedhan sana jechuudha. Mootummaan uummataasaaf iyyuu biyyi akka biyyaatti hin jirtu jechuudha. Manni murtii maal godhuu qaba? Akkamittiin murteessaa raawwachiisa yookiin immoo akka hojiitti hiikamu maal godhuu qaba manni murtii? Manni murtii tarkaanfii barbaachisaa hunda fudhachuu qaba. Seerri kanarra kan jedhu tarkaanfii barbaachisaa jechuun namicha isa gadhiisuu dide mootummaa keessa mootummaan caasaadha qaba. Poolisii yoo ta'e kan gadhiisuu dide poolisii sana waamee akka inni gadhiisu ajajuun irra jiraata. Abbaa alangaa yoo ta'e abbaa alangaa waamee akka inni dhiyeessu gochuun irra jiraata. Abbaan alangaa inni aanaa irra jiru yoo dide isa sadarkaa zooniitti jiru waamee ajajee akka inni ajaja mana murtii raawwachiisu ajajuun irra jiraata. Yoo inni dide isa sadarkaa koomishinaraatti sadarkaa biirootti jiru ajajuun irra jiraata. Yoo inni dide darbee ministeericha waamee gaafachuun irra jiraata. Ministeera haqaa ta'uu danda'a. Muummicha ministeeraa ta'uu danda'a. Yoo dubbiin isaa hammaate. Hammasitti deemuun irra jiraata manni murtii. Namichi sun haa hidhamu jechuu. Mindaa isaanii qabu. Mindaa poolisii akka jirutti fiiz gochuu danda'a. Amma kanatti ajajaa ture manni murtii. Gaafa kana jennu manni murtii aanaa abbaan seeraa aanaa tokko humna akkasii hin qabu taanaan ajaji kenne sana raawwachiisuuf humna akkasii hin qabu taanaan olaantummaa seeraa miti manni murtii jira jedhanii haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Xumura irratti shororkeessummaan himatamanii mana hidhaa akka jiran dura taa'aan koongirensii federaalawaa Oromoo obbo Baqalaa Garbaa dhukkubsatanii yaala argachuu dhabuun daran nu yaaddeesseeraa jedhu maatiin. Ija isaanii kan dhukkubsatan obbo Baqalaa Garbaa manni murtii hakiima dhuunfaan akka yaalaman ajajullee manni amala sirreessaa raawwachuu diduu abokaatonni isaanii ni himu. Abbaan alangaa federaalaa gamasaan dhimma kana quba hin qabu jedhe. Kan haati warraa obbo Baqalaa aadde Haannaa Raggaasaa jedhaniin haa eegallu ka dubbisee Buzuu Warqolaanaati. Iji kun akka hakiimiin yookiin doktoriin isaa nutti himetti humna arguusaa persentii 50 hir'isee jiraanii jedhe. Kanaaf immoo kana addaan kutuu hin qabdu ji'atti fudhachuu qabdaa ittiin jedhamee gaafa ji'asaa gaafa dursee ittimee gaafanni yaalamuudhaaf qophaa'ee ka'u galmee keerra hin jiru mana dhuunfaatti yaalamuu kan jedhu hin jiru. Barreeffamee hin jiru wanti nu bira ga'e hin jiru ittiin jedhu manni sirreessaa inni qaallitti lafti hin jiru. Waan kana jalqabeera si'a lama deemeera amma kun sadaffaadhaan deemuuf jedha. Kun ikkoo jalqabumaa qabee wanta iyyamameedha mana murtiitti immoo
dandeenyaan mana dhuunfaatti yaalamuu danda'u kan jedhu murteeffameera. Kanaan kan ka'een yaalamuu jalqabee maaliif na dhowwitu jedhee waraqaa kanaan dura ittiin yaalamee risiitii isaa hundumaa fuudhee agarsiise. Amma manni murtiidhaa nuuni hin geenyetti nuti kana hin beennu, nuti ofiinis geessuu hin dandeenyu, ni asitti si eeguudha jedheenaan bakka ishee warra hooggantoota keessan naaf waamaa isaanii wajjin naasa'aatti jedhe. Warra hoogganaa sana immoo hanga kaleessaatti meerre waan itti naasa'an miti. Amma dandeettiin arguu isaanii parsantii 50 hir'ateera kan jedhaniin ija isaanii lamaanudha moo ija isaanii tokko? Ija isaa tokko. Duumaanuu kan dhukkubu ishee tokko ija gara bitaati. Parsantii 50 hir'iseera ittiin jedhe doktoriin. Kanaaf dhimmoo kana yeroo isaa eeddee hin fudhattu taanaan ammas humni arguu dadhabuusaa kun parsantii isaa dabalaa adeemaa ittiin jedhe. Yaaddoo akkamii qabdu isin akka maatiitti? Nummaa yaaddoo guddaa qabna ilaalimee wanti kun jalqabas kan inni itti isa mudate manuma sanatti. Isa duraa sana yeroo hidhame naannoo waggaa 7 achitti kan inni qabame. Isa lammata hidhames achumatti kan inni baay'ee dhukkubeennaan mana yaalaa deemee marfee fudhate. Marfeen kun limmoon kun ija isaa keessa kan inni waraanamu. Hagamammoo dhukkubni sun ulfaataa akka inni ta'eyyuu inni kun namatti himuu danda'a. Baay'ee yaaddoo qabna nuti. Guyyaadhaa guyyaatti yeroo dhannu kan nuti isa gaafannu isuma kana. Wanti kun ka'umsi isaayyuu dhiibbaa dhiigaatiin riitinaa isaa sanarratti dhiigi dhangala'eeti. Hammam akka dhiibbaan dhiigaa isaa sunis baay'ee ol ka'ee sadarkaa hamaarra jiruti isa kana inni namaa ibsuu danda'u. Abukaatoo obbo Baqqalaa Garbaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baay'isaa manni amala sirreessaa sababa uumee maamila isaanii yaala dhorkaa akka jiru himu. Dhimmi fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa sadaasii 15 guyyaan beellamaan mana murtiitti dhiyaatan haga gahutti waan turu waan hin taaneef mana murtii dhimma isaanii harkaa qabutti iyyata galchuufi jedhan. Komishinii poolisii federaalaa gara mana bal'isuu yookaan darban kan dura waajjira poolisii argachaa turan mirgi isaanii akkuma jirutti tuuqaan madarbuu qabaa jedhee manni murtii ajaja kenne. Isaan garii sababa maalii dhiyeessu manni murtii olaanaa ajaja nuun kenne waan ta'eef kan isin raawwannudha. Kanumaan gaafa isaa mana murtii olaanaatti dhiyaatan manni murtii olaanaa fakkaatu waliin duraatiin mana yaalaa fedhii isaaniitti akka yaalaman jedhee ajaja kennee jiru. Dura ajajni mana murtii nu qaqqabnee kan jedhudha. Oodammoo ajajni mana murtii qaqqabee jira hangammaatti sababa adda uumanii mana yaalaa isaan barbaadan. Kanaafuu kun nuuf raawwatan yaala gahaa argachaa hin jiranii jennee jechuu keenya otoo dubbannu dhalee irraa miti kan yaala dhabee jiru shantatiin sababa yeroo qabamu rukkutanii amma ammaa gurrisaa ta'eessina dhaga'an jiru. Haamjaanis yeroo daddana dhukkuba kan jedhu qaba. Dhiibbaan dhiigaa jiraa sukkaarri jiraa kan haamjaadha. Isa kanas manni amala sirreessaan raawwachaa jiru. Dhimma dhukkubsatanii yaala dhorkamuu obbo Baqqalaa Garbaa irratti yaada akka nuuf kennan hoogganoota mana amala sirreessaa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee abbaa alangaa itti aanaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa federaalaa akka ta'an obbo Fikaaduu Tsaggaa dhimmicha akka quba hin qabne himanii adda baafatanii tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatan BBC'tti himaniiru. Saddachi ajaja kennee jiranatti fakkaata. Ajajni mana murtii kenname immoo kabajamuurra jira. Rakkoon akkasii yoo jiraate yaala waliin wal qabate ni ilaallaa gammaa sooshaal miidiyaa irratti wanta dubbate qofa malee gara biraatiin wanta bare tokko illee hin jiru. Mana yaalaa geessuun dirqama keenya nama qabamee nama shakkamee nama mootummaa harka jiru. Kana hoo godhuu baatan garuu yakka jechuudha namni kana godheen qoratamaa hin gaafatamas.